السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا يوتيوب channel مي زكريا بغانا غانغما يوتيوب channel كيا دفتني نموني يوتيوب channel كيا فارا وتاتني سبسكرايب gochuun maatii naaf taasiniin jedha. Oduu gammachiisaa takka qabadhee isinii dhufee jira. Hammaadhuma sagantaa kiyyaa na faana tura. Viidiyoo kiyyaa laayikii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Yaada qabdan koomentii jala naa kaayaa. Oduun gammachiisaa ana qabadhee dhufeellee jiraattota biyya Suudi Arabiyaa jirtan hundaa fi yeroo duraa daandiin qilleensaa Itoophiyaadhaa kan gama biyyaa nama geggeessu warra baharaafis warra xalabarraa cufamee ture jechaadha. Warri baharaa qofti yeroo tokko deemaa ture, inniyyuu gidduudhaan adda dhaabatee ture. Ji'a 3 achi ol natti fakkaata. Amma immoo nama hundaafiyyuu warra baharaatis ta'e warra xalabaa badeetis ta'e warra kamiifuu karaan bilisaan gadhiifamee jira. Namni gara biyya keessanii galuu barbaaddani guyyaa baruu irraa eegalee dhaxxanii bisbaasii gochuu hin dandeessanii. Hiriyoota keessaniifis namoota duraan hin galla jedhanii waa hunda qopheeffatanii gara biyyaa galuudhaaf jidduutti karaan kun irratti qabamee namoota hedduu kaayoo isaanii irraa adda kutee jira jecha. Kagalee maatii arguu barbaadu, kagalee heerumuu barbaadu, kagalee jaarsa arguu barbaadu, namni hundinuu karoora garagaraa sagantaa garagaraa kana qaba. Gaafati sagantaa kana karoorfattee hin gala jettee yaadammoo yoo karaan kun cufame wallaahi hedduu nama gaddisiisa. Namuma biyya kana keessa jiraatuufiyyuu yoo karaan kun banaadha jedhan qalbiin teenya raahaa qabdi yookaan tasgabbii qabdi. Maaliif jenna yoo galuullee baanne bakka nutti tola namni yoo karaan banaa jiraate jechaadhaan akka kiyyatti gammachuu irraa qaba. Yoo karaan cufaa jira jedhan ammoo kanuma biyyattiyyuu hin galle bakka sitti dhagahama. Alhamdulillah rabbil alamin. Warroonni mana hidhaa jiranillee kun akkuma argitan kana galaa jiranii dheengadda namoota hedduu takkatu galee argaa jirtan jechaadha. Kan miidiyaa irratti argitan caala kan ammoo isaan galee namni firachi keessaa qabu hin beekaa jechaadha. Namoota waggaa tokko hidhamee fi baatii 11 hanga 9 hidhame kunniin harki caalaan hedduu galee jira guyyaa dheengaddaa san jechaadha. Kana wal qabateeti wanni tokkotu jira. Galuudhaafis waa 3 isin barbaachisa. Qabxii 3tu galuudhaaf nama barbaachisa. Seerri akka duraasanii oluma kaanii bisbaasii kutatanii galan sun hin jiru. Waan kana waliif daddabarsaa waliif sheer godhaa isiniin jedha. Galuudhaaf wanni nama barbaachisu tokko paaspoortii qabaachuudha. Namni paaspoortii hin qabne bisbaasii gochuu hin danda'u jedhanii jala muranii warra achi dhaqee kan ani hiriyoota kiyyarraa adda baafadhe kan dachaasantu jira jechaadha. Paaspoortii qabaachuu yookaan ammoo mattaawaqaa qabaachuu yookaan ammoo waraqaa ragaa wayii qabaachuu yookaan ammoo koppii paaspoortiyyuu haa ta'u waan tokko harkaan qabaachuun dirqamaa jechuudha. Obboleeyyan kiyya namoonni galuudhaaf sagantaa qabdanii wanti kun gurra isin haa bu'uu isiniin jedha. Kana dura koppii paaspoortii haala garagaraatiin gadhiisaa turanii qoodaa turanii paaspoortiin biyya keessaa dhabamee paaspoortii yeroo namaa deebi'u waggaa tokko waggaa ji'a 5 ji'a 7 akkas turaa ture. Amma immoo sunillee xiqqoo sirratee jira dafee namaa deebi'a waan ta'eef jidduu kanattis dallaalonni karaa paaspoortii isin baasisiifnaa jedhanii nama shawwaduutu jira waan ta'eef waan sanirraallee akka of qusantan isin gaafadha. Giddumaanuu mootummaa yeroo duraatii fi namoota koppii paaspoortii kana si qoodan dallaalota kanneen keessaa namoota muraasa gara seeraa dhiheessaa ture. Sanumarraa kan ka'e sodaa sanirraa warri hannaawwansa hojjetaa turellee ni dhaabee amma immoo bifa haarawaan deebisanii jiranii. Of eeggannoodhaan wanta qabatamaa akka isin raawwatanii wanta hunda keessattuu of eeggadhaa. Keessattuu dubartoonni waanuma argineef achi finna waan ta'eef jabaadhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa sheer walii. Akkasii warri galuudhaaf karoora lafa kaayattanii ta'aa jirtanii wanni 3 kun akkasiin barbaachisu asumaan quba qabaadhaa. Wayiin paaspoortii, wayiin mattaawaqaa, wayiin ammoo koppii paaspoortii yookaan ragaa wayii qabaattan malee karaa biyyaa galuu hin dandeettanii. Bisbaasii argachuu hin dandeettanii. Kanaafiyyuu namoota galuu barbaadaniif sheer godhaa, laayikii godhaa isiniin jedha. Hanga yaada biraatiin walitti deebinu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabskiraayib gochuu hin dagatinaa.